Kam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya kun furtuu jireenyaati. Har'a viidiyoo tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon kunis maal jedhama mata dureen isaa yuutuubaroota irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Namoota yuutuubiidhaan yuutuubaroota beekamoo warreen qabeenya gurguddaa yuutuubiirraa argatan hamma dhibbaatti isin qabadhee dhiyaadheetiin jira. Qabeenyi isaanii kunis doolaariidhaan kan taa'e video isinitti tolu jeetiin abdadhaa gidduutti namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan yoo jiraatan subscribe bakka yoo kana tuqaa subscribe godhaa, video keenyas like godhaa, share godhaa, nu jajjabeessaa isiniin jenna. Subscribe godhuun isin fayyada. Maaliif seetan viidiyoon itti aanu kallattiin akka isin bira gahu godha. Osoo jennu viidiyoo baay'ee isinitti tolu qabannee dhufaa jirra. Kunis diraamaa baay'ee namatti tolu. Diraamaa namoonni baay'een irratti hirmaatan qabannee dhufaa jirra yeroo gabaabaa keessatti. Kana malees gidduutti viidiyoolee garaagaraa viidiyoo isin jaallattan baay'ee isin biraan gahuudhaaf qophiirra jirra. Kanaafuu namoonni chaanaalichaaf haaraa taatan subscribe godhaa, nama biraatis subscribe godhaa isiniin jenna. Namoonni subscribe godhanii jirtan galatoomaa isiniin jenna. Kallattumaan gara viidiyootti.